Wanta jirtu faman sagalee akka jedhu waaqarra dhagayeeru inni hadhaa'e kun inni booree kuni haleluuyaa hin geeddarama. Ameen. Hin geeddarama jedhe Yesuus. Amen. galgala kana ደግሜ እላለሁ አሁንም ሃሌሉያ ዛሬ ማታ ይቀየራል። Amen. ዳቶስ ቆባባ ኢላ ሃውበተኒ ሰሙሳኒ አከበ አበነሙ አኩመ ጀለጴሳኒ ሀበነሙ አኮን ቢንክ ጀ ዋቀዮ ዋንተ ሁንዱማ ዱበቴ ዱጣ ዋን ሁንዱማ ዱበቴ ጌጠንታ ዋን ሁንዱማ ዱበቴ ቶረ ቶረ ቀብሲፍ Unna dubbii ke kana keessa jiru galgala kana yaa Waaqayyo jireenyi hadhaa'e manni hadhaa'e gaa'illi hadhaa'e ekonomiin hadhaa'e maqaa Yesuus Kiristoosiin haa geeddaramu. Ameen. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa geeddaramu. Amen. Otoo dubbii ke dhaga'anii gaa'illi hadhaa'e manni hadhaa'e ekonomiin hadhaa'e siyaasni hadhaa'e biyyi hadhaa'e Otoo dubbii ke kana dhaga'anii maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana haa geeddaramu. Amen. Misiraachoo geeddarama maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana haa dhaga'an. Amen. Waaqayyo siin kana yoo ati mi'eessite malee wanti mi'aawu tokkollee hin jiru. Ati soogidda biyya lafaati. Hallelujah. Ati furmaata biyya Oh, lafaati. hallelujah. Ati furmaata dhalootaati. Ati furmaata nama dhuunfaati. Ati furmaata warra furmaata dhabanii. Amen. Humna dubbii keetiin galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin haa geeddaramu. Amen. Maaloo yakka keenya nuu dhiisi. Amen. Dadhabina keenya nuu dhiisi. Amen. Wallaaluma keenya kan si gaddisiifne nuu dhiisi. Amen. Garuu dubbiin kee warra dhaga'aniif dubbiin kee galgala kana isaan irratti haa hojjetu. Amen. Dubbiin kee lafa gabbataa sanarra akka bu'e sanyichi har'a galgala kanas laphee qophaa har'a jireenya qophaa'ee si eeggatu furmaataaf irra haa bu'u. Hallelujah. Nuhii. Ameen. Amen. Beeta araarri Waaqayyo dhufaa jira. Amen. Uumessa araara Waaqayyotu natti mul'ata. Haleluuyaa. Hallelujah. Waaqayyo galgala kana araaraan godhanaan jedhu. Maalaa. Amen. Gaa'ela namaatiif biyya keenyaaf dhaloota akka nama dhuunfaan Waaqayyo araara godha. Amen. እግዚአብሔር ምሕረት ያደርጋል አላዶስ Amen. አራራ ጎዳ Waaqayyo Amen. አራራ ጎዳ Waaqayyo Amen. ጋራ ገደፍ ጋራ ጸቤፍ Waaqayyo አራራ ጎዳ ላቶስ Amen. አሜን Hallelujah. ሉታን ዳስከሮ ተራራ ገለንኒ ሲፋቶ መቃ ኢየሱስ ከነሽኒ ዱብሲ mootota isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 19 irra isa jiru isiniif dubbisi. Inni si jalaa hadhaa'e siif geeddaramaa mata duree jedhuuniti waliin turra. Inni hadhaa'e sagalee kanaan siif geeddaramaa hanga jedhu. Wanti hadhaa'ani hadhaadhuma minyaan ta'u namni danda'ee hadhaan nyaatu hadhaan dhugu. Wanti hadhaan wanta hamaan hadhaan hadhaadha hadhaan marzii hadhaan iddoo lamatti qoodanii yoo ilaaltan wanti qoricha ta'u jira wanti nama ajjeesu jira. Hadhaan baay'inaan namni kan inni beeku hin hadhaa yoo jedhu yoo jibbame wanta jibbamu hin hadhaa kun natti hin tolle hadhaa gaafa jedhamu waan kanatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Namni abdii kutatu tokko natti hadhaa'e
amma lana nattadhaayere amma lana laantaane nattadhaayere akka biyyaatti yoo ilaaltan akka dhuunfaatti yoo ilaaltan yeroon kun yeroo muddamaa yookiin immoo yeroo hadhaa yeroo namni waan isa facaase galchu miti yeroo namni bahee galaa jiru miti yeroon kun biyyi keenya hadhaa akka dhuunfaatti alaa keessa doktoriin kanaaf marfee kennee furu hin argamne isa dhaloonni itti boo'u kana isa dhaloonni itti jiru kanaaf hin argamne mammaatti garuu ammayyuu waan tokko sitti hima isa sitti hadhaa'e isa hadhaa'e kan geeddaru garuu ilmi waaqayyo waaqarra jira. Hallelujah. Amen. Ammayyuu taanaan hin dhagaas hin argas kan mi'ees kan geeddaru Iyesuus Kiristoos daawwan biyya lafaa waaqarra jira. Hallelujah. Amen. 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 Ni qotta gara macaafa kanaatti sin deebisa. Oh, hallelujah. Kutaa macaafa qulqulluu kanaa kana keessa yoo ilaaltan kutaa kana namoota mandara keessa jiraatantu gara nama waaqayyo tokkotti iyyata dhiyeeffatan. Boqonnaa lama kana immoo yoo ilaaltan dibata Elsa gatii guddaa baasuudhaan Eliyaas duukaa bu'ee yeroo inni itti dibata fudhatu argitu yookiin immoo dachaa lama yeroo inni fudhatu yeroo inni hojjechuu jalqabu argitu kutaa kana keessatti. Hojii isaa isa jalqabaati Elsaayin kan inni hojjetaa jiru yookiin immoo erga Elsaayi Eliyaas butame Elsaayi immoo itti fufee ayyaana isarraa qooddatee gara kanatti gaafa inni dhufu argitu. Garuu haa ta'uyyuu malee waa arganiiru namicha sana irratti waa arganiiru namoonni mandarichaas akka waaqayyo isatti fayyadamu akka waaqayyo isa waa godhu arganiiru. Gaafa galaanni isaan hiramuu jalqabu gaafa hojiin aangoo isaan hojjetamuu jalqabu Elsaayin arganiiru. Dhagaanis arganiirus. Garuu haa ta'uyyuu malee waan tokkotu jira kutaa kana keessa. Haleluuyaa. Utu godhadhaa amma danda'ame keessatti. Waan tokkotu jira. Wanti maal yoo jettan ilaa. Oh, haleluuyaa. Ammas waaqayyo waan tokko himaa jira. Galgala kana waan tokko gurra kootti himaa jira afurri waaqayyo. Amen. Hallelujah. Amen. Inni sitti hadhaa'e siif geeddarama. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dolara seka baba. Inni si jala hadhaa'e suni siif geeddarama. Amen. Amen. Hallelujah. Yesus Kristos gooftaan. Jireenyi hadhaa'e. Gaa'illi hadhaa'e. Jabeessaati na duukaa bu'aa maaloo. Jabeessaati na duukaa bu'aa. Inni hadhaa'e. Inni mana kee keessa hadhaa'e. Inni gaa'ila kee keessa hadhaa'e galgala kana ma'i sirriitti na dhaggeeffadhu. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Jijjiiramuun isaa namu galgala kana. Waa malee waaqayyoon dubbatu waan ta'eef. Innaan akkuma adda argitullee mandarichi iddoo gaariitti ijaarame. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Biyyi isaa baay'ee namatti tola. Biyyi isaa baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Garuu maal godha? Dubartoota yookiin immoo bishaan saadhaa waan ta'eedhaafiti dhalataan dubartii yoo ulfoofte ulfatu isaanirraa ba'a. Dhalateen guddatu lubbuu ajjeesa. Dhaloota itti fufuu hin qabnu jedhatanii iyyatan eeffatan. Beektonni macaafa qulqulluu yookiin immoo namoonni akka waan kana iddoo waan garaagaraa jiru. Namoonni tokko tokko bara Iyyaasuutti abaarame jedhanii haasa'u. Namoonni tokko tokko immoo hiikaa garaagaraa laatu bishaan kun.
Garuu an akka naa gale keessatti dhoksaa naa gale tokko isinitti hima. Isa namni jedhe too hin taane. Jarri kun bishaan kun akka mi'eessuuf yookiin immoo fala isaan hin barbaanne qoricha isaan hin barbaanne tokko iyyuu hin jiru. Maaliif namni obbaasuudhaan waan baay'ee godha. Namni jireenya isaa geeddaruudhaaf waan baay'ee godha. Namni jireenya isaa irratti hojjechuudhaaf waan baay'ee godha. Namni bultoo isaa irratti hojjechuudhaaf waan baay'ee godha. Namni dhukkubsatu tokko akka hin duuneef du'a ooluudhaaf waan baay'ee godha. Garuu waan tokko iyyuu falli hin argamne. Ergaan sii qaba ammas. Mana keetiif, dhala keetiif, jireenya keetiif fala baadhaaf barbaaddee kan dhabde. Amma iyyuu ergaan sii qaba. Namni waanuma gootu kalattees waan fiddu wanti dhabde joonjogde namni dadhabde galgala kana garuu ergaan sii qaba. Falli waaqa kee biraa galgala kana siif hin dhufa. Ergaa nama 8 waaqa biraa bitaan mirga keetii yoo dhabde kallattii hundumaan deemtee yoo dhabde waaqa biraa garuu sii dhufa. Nuga waaqa biraa. Innu waaqa biraa. Laatoo sokoma laabaraa sokomaama. Na hordofa. Kanaafi rakkinni keenya inni cimaan isa kanadha. Isa kanaaf immoo maal jetta? Mee maalluu goota ittiin jedhan? Wanti kuni iddoo biraas jira. Bahuma qonnaa 15 lakkoofsa 23 yoo dubbistanii Israa'elootatu gaafa tokko gaafa otoo deemanii karaa irratti bishaantu jala hadhaa. Waan dhugan dhaban, waan godhan dhaban, falatu dhabame, marraa jalaa ta'e, marraa jechuun hadhaa jechuudha jedhama. Namni qulqulluun gaafa dubbatu. Lafti isaan jiran biyya namatti tolu miti, biyya ormaa lafa onaa keessa jiru. Iddoo baay'ee nama gammachiisu miti, iddoo baay'ee ulfaataa jiru. Achi keessatti garuu kan isaan geggeessu barsanatti Museen garuu Waaqayyotti iyye. Ilaala. Har'a iyyuu taanaan kan deebii dhimmi keenya furmaata argatus kan manni keenya furmaata argatu yoo Waaqatti iyyine qofadha. Yoo Waaqatti iyyine deebii argachuu dandeenya. Yoo Waaqatti iyyine mana keenyaaf dhuunfaa keenyaaf deebii argachuu dandeenya. Akka dhuunfaa keenyaatti akka biyyaatti deebii argachuu dandeenya. Innaan Museedhaan Waaqayyo akkasittiin jedha deebii kenne. Museen akka gootu ennaan muka sana cabsi keessa buusii. Gaafa ati muka kana cabsitee keessa buuftu bishaan kuni hin geeddarama. Gara hadhaati gara minyaatti dhufatti jedhe minyaatti. Haleluuyaa. Ilaamee boleessa. Waaqayyomti nama furmaataa si yaadu. Waaqayyomti mee gaaf tokko guyyaa rakkinaatti namuma deebii si yaadu Waaqayyo. Gaama cabsee keessa buusu bishaan sun deebi'ee minyaatti. Israa'eloonni dhuganii dheebuu isaaniitti baane. Meeqotta waan tokko sinii dabala ammas. Gaafa Naa'om biyyaa baate abbaa manaa fudhattee yookiin immoo mucaa isaanii fudhattee ijoollee lama fudhatteetu manaa baate. Kan isheen manaa baate beelaan manaa baate yookiin rakkinatu biyyaa baase. Gaafa baate jireenya hin geeddaranidhaan baate malee rakkinatu natti dhufaadhaan miti. Gaafa gara biyya Beetelitti as ol baan gaafa biyya geeddaratan Naa'om macaafa Ruut keessatti yoo dubbiftan qonna lama kaatanii yoo dubbistan hin argatu. Jijjiirama jireenyaatiif baate. Jijjiirama ekonomiitiif baate. Har'as taanaan namni baay'een of jijjiiruudhaaf ba'anii garuu hin galan. Namni baay'een jijjiiranii ba'anii karaatti hafu. Waaqayyo garuu sinaa eegu. Waaqayyo garuu sinaa eegu.
Ottuma sinjattan biyya jirtanitti isin haa eegu Waaqayyo. Namni kun nan du'anii biyya manaan ba'u qaba. Nan jijjiirame jedhee ba'a. Ofan jijjiira jedhee ba'a. Mana kon jijjiira jedhee ba'a. Dhala kon jijjiira jedhee ba'a. Jireenya kon jijjiira jedhee ba'a. Gaafa achitti ol baatu kan nama dhufu keessa biyya sanatti abbaan manaa ishee jalaa du'e. Ijoolleen ishee lamaan jalaa du'an Naa'om jalaa. Duraan kan ka'e egaa wanti biratti hafe hin jiru ijoollee warri ijoolleen ishee fuudhan Ruutii fi agabaattee Ruutu cinaatti hafe malee nam tokko ittiin namni biratti hafe tokko iyyuu hin jiran. Garuu ani biyya ormaatti jettee Ruuti harka guutuu beetan harka duwwaa ta'e jiru. Harka guutuu beetan harka duwwaa ta'e. Ayi. Jannani Ruutiidhaan na bukkeedhaa fi na boddeetta fi waan tokko iyyuu kanaan boddee si gochuu hin danda'u. Ani si godhuun qabu otoo kanaan boddee dhala iyyuu godhadhee waan tokko si gochuu hin danda'u na. Biyyi kee biyya koo hin ta'a. Waaqayyoon kee waaqayyoo hin ta'a koo hin ta'a. Biyya ati duututti nan du'a malee an du'a lubbuu kooti si biraan hafuu jennaan kootu dhaabbiin. Naa'om jechuun immoo afaara toleetti yookiin immoo maqaan nagaa qabu tokkodha namni kan ittiin jiru. Gaafa gara biyya isaaniitti dhaqanii dhiyaatan hundumtuu Naa'om jedhee lafatu mandaratu socho'e. Isheen garuu rakkina qabdi. Isheen garuu hiqqoona qabdi. Isheen garuu gadda qabdi. Jajjabaachuu hin dandeenye. Maaloo jettee anan Naa'om naan hin jedhinaa. Naa'om naan hin jedhinaa. Ani maqaan koo Marraa naan jedhaa jette. Marraa jechuun hadhaa jechuudha. Maaliif jette yoo jettan of otoo hin geddarin otoo jireenyi ishee hin geddaramiinidha. Abbaa manaa fi ijoollee ishee dhabde malee wanta geddaramte tokkoyyuu hin qabdu. Ol waaqarraa garuu jijjiiramni hin dhufa. Waaqarraa garuu siif jijjiiramni hin dhufa. An sagalee dhageera. Waaqarraa sagalee dhageera. Jijjiiramni tokko waaqarraa hin dhufa. Mana keetiif hin dhufa. Jireenya keetiif hin dhufa. Laaloota nas kaburati amaama. Haa ta'u malee isa kanatti gara macaafa kanatti sin deebisa. Falli tokkoyyuu falli argame tokkoyyuu hin jiru. Wanta argame hin jiru. Garuu waan isaan godhaniin hin argamne isa Waaqayyo dubbateen garuu furmaata argataniiru jarri kun. Gaafa isaan dhaqanii akka gootanii waciitii haaraa fidaa namni Waaqayyo. Waciitii haaraa fidaniitu gaafa isaatti dhiyeessanii isa keessa soogidda buusaa bishaanichi darbatee har'aa kaasee bishaan kun bishaan nagaatti geeddarameera. Har'aa kaasee kan keeyyuu wanti si harkaa wal'ee gaa'illi si harkaa wal'ee jireenyi si harkaa wal'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siif haa geeddaramu. Nan jedha galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiruun siif haa geeddaramu galgala kana. Malato soko prodama malato sabatia. Egaa akkamitti geeddarame yookiin immoo maaltu geeddarame yoo jettanii tokko waan haaraa godhee geeddare Waaqayyo. Isa isaan baran miti. Isa isaan beekan miti. Akkaataa isaan itti beekan miti. Akkaataa isaan itti shaakalitti otoo hin taane Waaqayyo waan haaraa godheetu geeddare. Mana keetti waan haaraa godhu Waaqayyo. Galgala kana jireenya kee irratti waan haaraa godhu Waaqayyo. Waciitii haaraa fidaa'e, qodaa haaraa fidaa'e, waan haaraa fidaa'e. Waan haaraa gaafatti fidan Waaqayyo immoo waan haaraa godheetu isaanitti deebise. Isin dhiphatiin sitti hadhaa'ee jira yoo ta'e
Dukkanaa'ee jira yoo ta'e iyyuu, ulfaatee jira yoo ta'e iyyuu, Waaqayyo hin geeddara. Inni sitti hadhaa'e kun hin mi'eeffama sagalee kanaan. Sagaleen galgala kana irratti dhufeera. Gaa'ila kee irratti sagaleen dhufeera. Jireenya kee irratti sagaleen dhufeera. Okkonomii kee irratti sagaleen dhufeera. Waaqayyo jireenya namaan mi'eessu taanaani. Waaqayyo jireenya namaan norgeessu taanaan tokko falli hin jiru. Dhuguma siniin jedha. Garuu Waaqayyo jireenya namatti foolii godhutti qaba Waaqayyo galgala kana. Jireenya namoota itti foolii godhu. Gaa'ila namoota itti foolii godhu. Okkonomii namoota itti foolii godhu qaba Waaqayyo. Najagasaa. Maaliif Yesuusumatti ilaa sirriitti isaayyuu maal nuun jedhe nuuni immoo keessumaa isin soogidda biyya lafaati jechuun isa hadhaa'e san waanuma mi'oomne jireenyi biyya lafaa kun hadhaadha garuu isin soogidda biyya lafaati. Soogiddummaa yoo keessaa hin qabu yoo ta'e gadi baafamee gatamaye. Garuu Waaqayyo galgala kana si mi'eessa. Hadhooftee jirta yoo ta'e iyyuu, maqaa keetu hadhaa'ee jira yoo ta'e iyyuu, nagada keetu hadhaa'ee jira yoo ta'e iyyuu, tajaajila keetu hadhaa'ee jira yoo ta'e iyyuu, Waaqayyo galgala kana sagalee kanaan si mi'eessa boobu. Si mi'eessa. Maal godhe? Waan haaraa godhe Waaqayyo. Jireenya kee irratti waan haaraa godhe Waaqayyo. Gaa'ila kee irratti waan haaraa godhe Waaqayyo. Karaa kee irratti waan haaraa godhe Waaqayyo. Tajaajila kee irratti waan haaraa godhe Waaqayyo si mi'eessa. Foolii namni sitti godhe sirraa kaase, maqaa namni sitti godhe sirraa kaase, maqaa moofaa kaleessee engadda namni itti si beeku sirraa kaase Waaqayyo galgala kana si geeddara. Ameen. Namni waan biraadhaan si beekuu danda'a. Garuu Waaqayyo galgala kana waan haaraan godhe jechaa jira. Eenyutu dhaga'aa jira. Jireenya keessa kalisoo isuma sana kan ta'e geeddareetu Waaqayyo waan haaraa godhaan siin jedhe. Isuma hadhaa'isa. Mela raso komolota malako baraso. Amen. Addere lam. Addere hingeeddare waan ta'eef lammaffaa deebi'ee waan ajjeesu. Abbaan mul'ataa lammaffaa deebi'ee hindu. Kan biyya bulchuu danda'u lammaffaa deebi'ee hindu. Abjuu kan qabu deebi'ee waa hindu. Kaleessi hin gadda du'aa ture hindu ammaan booddee waan ajjeesu deema. Bakka hin geeddare egaa waan haaraadhaan hin geeddare. Qayyaroo bishaan hin geeddare. Waanuma humna keenyaa jirutu waanuma jireenya kee goodaa jiru tokkodhu galgala kana Waaqayyo sirraa geeddan an sagalee manna kee bakka waan biraan hin jiru. Sagalee manna gaaya. Warri ergan duwwaan fudhadhaa. Nan geeddara naan jedhe Waaqayyo. Lammaffaa deebi'ee kaleessa hin gadde dhala naqxanii owwaaltu. Garuu lammaffaa waan du'e. Mul'anni keendu. Abjuun kee hindu. Kakuun kee hindu. Hindu ati hindu. Waaqayyotu waan haaraa godhe waan ta'eef. Namni du'a ofirratti sodaatu jira. Namni du'a ofirratti eegaa jiru jira. Namni salphina ofirratti eegaa jirani. Waaqayyo waan haaraa godheera. Duuti hin jiru. Waa hin jiru. Hin sodaatin. Waa hin jiru. Waaqayyotu geeddareera waan ta'eedha. Akkati sodaatte sana hin ta'u. Hin ta'u akkas. Lammaffaa deebi'ee waan ajjeesu. Ulfiseedhe dubartoota irraan bu'u. Otoo dhalatin irraan bu'e. Akkatti irraan bu'e. Haleluuyaa. Hin ba'u irraa. Kaleessa gaddanni ukkaamsee eebba keenyaataa ture inni fayyaatti ukkaamsaa ture. Kanaan booddee garuu sagalee Waaqayyoo irratti dhufeera.
Karaatti si harkatti hin bu'u. Karaatti si harkatti waan ta'u. Karaatti si harkatti hin miidhamu. Haleluuyaa. Egaa macaafni qulqulluun akkuma dubbatu. Akkuma Waaqayyo karaa Elsaa'i dubbate bishaan sun bishaan nagaa ta'e hafe. Egaa Waaqayyo akkuma dubbate sana godha. Obboleessa obboleettii koo Waaqayyo akkuma dubbate sana. Akkuma dubbate jireenya keerratti akkuma dubbate mana keerratti akkuma dubbate hojii keerratti akkuma dubbate akkuma